qabsoofnaan moo hojjannaan misoomuu jalqabnaan fixuu kana keessatti yaada hin hojjennu taanaan jalqabuun barbaachisaa miti. Qabsoon akkasumatti waggaa 10-20-30 qabsaa'anii injifannoo biraan hin geenye jiraannaan rakkoo tooftaa qabaa jechuudha. Tooftaan sun ilaalamuu qaba. Maal hanqateennaani injifachuu kan dadhabe jedhamee qoratamuu qaba. Abbaan ta'e ganamaa galgala dhamee hojjetee dafqee dadhabee bu'aa hin buusu taanaan maa inni hanqinni koo dadhabuurraa nafne hojjechuurraa nafne maaliif jiruun koo jijjiiramuu dadhabe kan jedhu of gaafachuu of qorachuu ni barbaada. Akkasumaan baanii galuu akkasumaan dhamamuu miti. Milkiin barbaachisaadha. Milkiin fedhii keenya irraa duwwaa kan maddu miti. Milkiin gargaarsa waaqaas ni barbaada. Akka sabaatti, akka biyyaatti, akka ummataatti dubbiin ilaaluudhaa nu barbaachisu maa jalqabnee fixuu dadhabnaa, maa dhamaanee buufachuu rakkannaa, maaliif ijoolleen keenya barsiisnee nurraa ol baratanii akka keenya sana dadhabuu hojjechuu jibbanii karaarra adeemaa oolu. Qonnaan bulaan rakkoo baay'ee keessa barsiifatee hojii isaa hordoftee bu'aa buusuu dhiistee magaalaa keessatti walii gadi kan jettu meeqa? Maaliif akkas ta'e? Ijoolleen keenya akka cabaniif akka karaa keenya qabachuu dadhabaniif gaheen abbootii maa inni? Gaheen jaarsolii maa inni kan jedhu qorachuu barbaada. Carraa guddaa argannee jirra. Carraa arganne kana sirnaan itti fayyadamnee ummata keenya biyya keenya jijjiiruu dandeenye jennaan seenaa guddaa ta'uu danda'a. Carraa akkasii balleessinaan bara dheeraa ammas deebinee gaabbii gadda caban taane keessa nu deebisuu danda'a waan ta'eef ummanni